Nagaadirtuu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya Faana Media Corporation irraa akkuma jalqabaa ilaalaa turtan oduu isaa 10 jalqabni sanbood ergaa fi sirba tokko lafeeroo walitti deebinirraa amma jalqabee immoo deeqoota muraasaaf dhimma akkuma beekamu dhimma tokko irratti marii kan taasisnuusaa kallattiidhaani mariin keenya immoo dhimma caffee irratti kan xiyyeeffatu ta'a isaaf aandaagmee deegsa akkasumas immoo leensaan jirti keessumaas of biraa qabna keessumaan keenyas waajjira Caffee Oromiyaatti daayireektara dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa odeeffannoo obbo Cimdeessaa Walduuti isaan wajjin marii kan taasisnu ta'a leensu. Maarree daawwattoonni keenyas bakka jirtanitti sagantaa keenya daawwachaa waliin turaadha kan isaaniin jennu. Egaa akkuma ati jalqaba irratti kaasne har'a dhimma Caffee Oromiyaa wajjin wal qabateeti keessummaa kan affeerrannee jirru. Dhimma kana irratti egaa kana waa malee miti kan keessummaa affeerrannee jirru. Egaa Caffeen Oromiyaa seera baasuudha jalqabee seera raawwachiisuu akkasuma immoo gara hawaasaatti gadi bu'anii hojii hojjetaman egaa to'annoo fi hordofii geggeessuu wajjin wal qabatee hojiiwwan bal'aadha kan inni hojjetu. Dhimmoota kanneen kaasaadha hanga xumuraatti kan waliin mari'achaa. Akkuma jalqaba kaas isaaf immoo keessummaa qabnamni ture obbo Cimdeessaa Walduuti isaaniin baga nagaan dhuftanaa jenna baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdanisinis jalqaba irratti yeroo keessan aarsaa gootanii kallattiidhaan mari'achuuf istuudiyootti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftotaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa isiniin jenna. Isinis guddaa galatoomaa isiniin jenna waan nu affeertaniif. Akkuma beekamu leensuun Caffeen Oromiyaa qaama seera baaftuuti akkasumas immoo qaama aangoo olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf akkuma ati jalqaba kaast hojiiwwan hojjetaman ni hordofaa labsiiwwan baanis ni raggaasisa. Egaa tibban ammoo torban kana keessatti yaa'ii isaas ni gaggeessa waan ta'eef mariin keenya dhimmoota kan irratti kan ta'u. Egaa hojiiwwan miseensota caffee raawwatan yookiin immoo hojjetan akkasumas immoo seeruma caffee waliin wal qabatee kan jiru tokko maayini miseensonni caffee yaa erga gaggeessan booda hojii isaanii keessatti gara hawaasaatti bu'anii waan hawaasaa rakkoo hawaasaa waan hojjetaman ni hordofu kan jedhu kanaaf so gaaffii keenya isa jalqabaa ta'ee kan yaadne miseensonni caffee kun yeroo akkamii gara hawaasaatti gadi bu'u kan jedhu soo kaasne. Okay, tole guddaa galatoomaa egaa Caffeen Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo heera fooyya'aa mootummaa naannichaatiin kennamaniif irratti hundaa'ee ergamaa bakka bu'ummaa uummataa itti kenname bahachuu irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Kana giddu gala godhatee qaama Caffee Oromiyaa keessaa isa ijoof inni guddaa kan ta'e immoo miseensonni caffee naannoo filannoo 179 Oromiyaan qabdu irraati miseensonni sadii bakka bu'anii waliigala teessoon caffichaa miseensota 537 kan of keessatti qabu bifa kanaan Caffeen Oromiyaa gurmaa'ee baroottan darban keessatti ummata isaa ergama bakka bu'ummaa uummataa heeraan ummata naannichaatiin sammuu isaatiif itti kenname bakka bu'aan uummataa tokko gahumsaan bahachuu irratti argama jechuudha. Egaa caffeen bara kanaas caffee baroota 5 dabarsinee caffee bara hojii 6ffaa irratti argamna jechuudha. Yeroo ammaa kana filannoo marsaa 6ffaa fulbaana 15 filannoo marsaa 6ffaa gaggeeffameen fulbaana 15 bara 2014 Caffeen Oromiyaa bara hojii 6ffaa kun hundaa'e jechuudha. Mootummaa isaa bifa haaraan hundeeffatee qaamolee mootummaa sadan naannicha hooggananii fi gaggeessan waggootan itti aanan keessatti filatee hojii isaa jalqabe jechuudha. Kanaaf caffeen kun yeroo kanatti ergama bakka bu'ummaa uummataatti kenname kana gahumsaan bahachuudhaaf gurmaa'insa haaraa qabatee sirna yaada komii fi gaaffii uummataattiin dhaggeeffachuu danda'u. Dhaggeeffachuu qabas immoo osoo hin taane deebii waaraatti kennuu danda'u gurmaa'insa haaraa labsii 241 muraa 2014 baafatee hojiitti gale jechuudha. Gurmaa'insi kun maa'inni sirna miseensonni caffee uummata isaanii ittiin waliin wal qunnamanii gaaffii fi yaada miseensota uummata isaa kanarraa ka'u deebiin waaraa akkaataatti kennamuu danda'u. Sirni kun immoo qindaa'ee akkaataa mootummaadhaaf immoo galtee ta'uu danda'uun kan ittiin gaggeeffamu jechuudha. Kunis gurmaa'ina haaraa kanaan
waajirri naannoo filannoo sadarkaa naannoo filannootti sadarkaa uummanni bakka bu'oonni uummataa kun irraa filatamanitti hundaa'ee tajaajila akka kennu taasifamee jira jechuudha. Kun caffee bara hojii jaaffaa kana keessatti kan duraan hin turre waggoottan arfan dabarsaa jirru kana keessatti hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf bu'uuruma kanaan waajirri naannoo filannoo kun sadarkaa naannoo filannootti hundaa'ee tajaajila akka kennu taasifamee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaanis uummanni keenya miseensota isaa wajjin wal argee yaada, gaaffii, komii fi dhimmoota adda addaa irratti waan qabu waliin mari'achuudhaan komii isaa dhiyeeffachuudhaan deebii akkaataatti argachuu danda'uun sadarkaadhaan kan gaggeessaa jirru jechuudha. Inni kun sadarkaa waajjira naannoo filannoo hundaa'etti hojii sirna yaada uummataatti dhaggeeffannu keessaa isa tokkodha jechuudha. Sirni biraan miseensonni caffee Oromiyaa gara uummataatti waggaatti yeroo lama gadi bu'uudhaan idileedhaan jechuudha. Yaada, gaaffii fi komii uummataa dhaggeeffachuun uummata isaa filatee wajjiniinis wal arganii mari'achuudhaan gaaffiin uummataa, komiin uummataa, yaadni uummataa dhimmoota misoomaa, dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota dinagdee, dhimmoota adda addaa irratti uummata isaanii wajjin mari'atanii sadarkaadhaan mootummaan sadarkaan jiru falatti akka itti kennuuf, furmaata akka itti kennuuf, sadarkaan deebii akka argatu irratti hojjetu jechuudha. Kunis sadarkaa gandaarraa eegalee sadarkaa aanaatti dhimmoonni mootummaa sadarkaan jiruun deebii argachuu malaan akkaataa humna isaaniitti, akkaataa aangoo isaaniitti deebii kan argachuu danda'an sadarkaan fala argachaa dhufanii dhimmoonni sadarkaa naannoo fi sadarkaa federaalaatti deebii argatu jedhamanii yaadamanis qindaa'anii gara caffeetti kan dhufan ta'a jechuudha. Erga gara caffeetti waajjira caffee Oromiyaatti dhufanis gaaffilee fi yaadonni uummataa qindaa'anii manneen hojii naannichaa dhimmi ilaaluu fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaaluuf karaa qindaa'een dabarfamee kenname raawwiin hojii kanas idileedhaan hordoffiif to'annoo taasifamee kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Haa ta'u dhimma hordoffii fi to'annoo gara boodaatti osoo kaasne gaaffiiwwan kanneen birootti ceenu milleensu. Caffeen egaa qaama mootummaa sagalee uummataa kan of harkaa qabu ijaa fi gurra uummataa ta'edha. Kanaafis egaa hawaasatti gadi bu'uudhaan yeroo garaagaraatti hojiiwwan hawaasa biratti hojjetamaa jiran keessumaa piroojeektoota garaagaraa ta'uu danda'a, hojiiwwan misoomaa adda addaa gara hawaasaatti gadi bu'ee ni hordofaa, ni to'ata. Hojiiwwan kunneen sadarkaa kamirra jiru kan jedhus egaa ni ilaala jechuudha. Akkasuma immoo gara fuulduraatti illee wantoota nuufaa hojjetaman jedhan illee haalli ittiin gaaffiin garaagaraa dhiyaatu ni jira. Haala kamiin egaa caffeen kana kan inni hordofee kallattii kaa'u, kallattii isa kamittiin ka'a? Tole galatooma gaaffii bareedaadha. Caffeen Oromiyaa hojiiwwan uummataati kan hojjetu bal'inaanii akkuma isinis kaastanii uummata bakka bu'ee uummataaf hojjeta. Sagalee uummataa ta'ee hojii fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuu danda'an irratti xiyyeeffatee hojjeta jechuudha. Sirni kanattiin hojjennu keessaa inni tokko immoo karaa koreewwan dhaabbii isaa caffeen idileedhaan hojii hordoffiif to'annoo gaggeessa jechuudha. Hojii hordoffiif to'annoo yeroo jedhamu sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofaa jirru keessattis sirni wal hordofuu fi to'achuu qaamolee mootummaa gidduu jiraachuun dagaagina diimokiraasii giddugala kan godhatu akkasumas mootummaan cimaan jiraatee mootummaan cimaan gaaffii uummata kanaa deebisuu danda'u akka jiraatu taasisuu keessatti hojiin hordoffiif to'annoo qooda olaanaa qaba jechuudha. Kana keessatti immoo koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa gahee guddaa, gahee leencaa taphatu jechuudha. Koreewwan dhaabbii caffeen Oromiyaa koreewwan dhaabbii 5 qaba. Koreewwan dhaabbii 5 manneen hojii naannichaa fi qaamolee mootummaa achi jala jiran qooddatanii akkaataa amala hojii isaaniitiin qooddatanii kan of jalatti qaban ta'a. Kanaanis idileedhaan koreewwan dhaabbii kun gara hawaasaatti gadi bu'uudhaan uummata wajjin marii ni taasisu. Mariin taasisanis keessaayyuu waggoottan darban kana keessatti jijjiirama guddaa fidaa kan jiru hojiin sagaleen uummataa dhagahamee gaaffiin uummataa deebii akka argatuuf cichoominaan wanti irratti hojjetamaa jiru keessaayyuu koreewwan dhaabbii wayita gara uummataatti gadi bu'an qaamolee hawaasaa bal'inaan mariisisuudhaan yaanni uummataa, gaaffiin uummataa, komiin uummataa dhagahamee dhimmoonni komiiwwan piroojeektii warti jiran akkasumas komii qofa osoo hin taane dhimmoonni mootummaan jijjiirama gurguddaa itti fidaa jirullee
bakka irratti waltajjii irratti dhagahaman ta'ee hubatamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf marsaa darbe kana yommuu ilaallu godinaalee Oromiyaa adda addaa 10 ol keessatti koreewwan dhaabbii gadi bu'anii hojii hordoffiif to'annoo dirree gaggeessaa turanii wayita gadi bu'an hojii misoomaa ilaalama, hojiin piroojeektii misoomaa ilaalama, hojiiwwan kenna tajaajilaa ilaalamu, hojiiwwan akkasumas immoo mariin uummata bal'aa hirmaachise ni taasifama. Jaarsoliin biyyaa, dargaggoonni, dubartoonni, qeerroof qarreen keenya kan irratti hirmaatan bal'inaan ni taasifama. Bara kana immoo karaa adda ta'een immoo sadarkaa gandaatti gadi buunee gurmaa'insa haaraa sadarkaa gandaatti diriiree hojiirra oole tumsuu fi jajjabeessuu fi uummata kana fayyadamaa taasisuudhaaf wanti hojjetamaa jiru cimee akka itti fufuuf immoo uummanni keenya gandarratti tajaajila dhiyeenyatti akka argatu taasisuufis wanti hojjetamaa jiru jabaatee akka itti fufuuf sadarkaa gandaatti hordoffiif to'annoo bu'uura qabu gaggeessaa turree jirra jechuudha. Keessaa karaa koreewwan dhaabbii keenya wanti hojjetamaa ture hojiiwwan gurguddaan jiru jechuudha. Achi keessatti dhimmi misoomaa, dhimmi piroojeektiiwwan misoomaa, dhimmoonni adda addaa ka'anii ilaalamaa turaniiru. Dhimmoonni kun immoo sadarkaa mootummaa sadarkaan jiruun akkuma sila kaas sadarkaa gandaarraa eegalee aanaan, magaalli, godin furmaata akkaataa aangoo isaaniif kennameen dhimmoota xiyyeeffannootti kennanii hojjechuu qaban keessaayyuu dhimmoonni bu'uuraalee misoomaa sadarkaa sanatti furmaata argachuu qaban, dhimmoonni kenna tajaajilaa wal qabatee uummanni keenya kaasu dhimmoonni akkas akkasii sadarkaa sanatti furmaata akka argataniif dubdeebii kennuudhaan taajjabbii qaban dubdeebii kennuudhaan kallattiiwwan sun immoo sirreeffamuu dhiisuu isaanii immoo dhawataan immoo hordoffiif to'annoo kan taasisan dhimmoonni immoo sadarkaa naannootti immoo ilaalamuu qabu jedhamanii immoo adda bahan immoo qindaa'anii karaa kabajamoo afyaayitiin kan qaqqaban ta'a jechuudha. Qaama dhimmi ilaalu qaamolee mootummaa dhimmi ilaalu kan qaqqabu ta'a jechuudha. Yaada kana gara boodaattis waan itti kaasnu qabna. Caffeen Oromiyaa keessumattuu erga bara jijjiiramaa ta'as labsiiwwan hedduuti kan raggaasise. Labsiiwwan kun duraan ummaticha keessa jiru hawaasni itti fayyadamaa ture. Garuu immoo bakka tokko tokko dhaabbachaa surreen jirantu jira. Yeroo tokko tokko immoo kan gara baduuttis kan qaqqabaa kan tures ni jira. Haa ta'u malee caffeen miseensi caffee waan raggaasan qabu dhimmoota aadaa duudhaa uummatichaa waliin wal qabatee yeroo hunda gaafa miidiyaatiinis gaafa hojjennus gaafa labsiin kun bahu achumatti argamne gaafa hordofnus waan gaarii waan ummatichaaf waan guddaa akka ta'e kaniin hubadhu dhuunfaattis jechuun akka ogummaattis akka sabaattis dhimmoota sadan tokko soo kaasne busaa gonofaa duraanis aadaa ummataati duudhaa ummataati garuu caffeetiin labsiin irratti tumam yookiin raggaasifamu dhimma kenna tajaajila lammummaa innis tajaajila lammummaa waliin wal qabate innis aadaadha garuu labsiin kan tumam akkasumas immoo jaarsummaa qabna maanguddummaa qabna dhimmi kunis immoo caffeetiin dur waan hin jirre dhimmoota amman kaasu kun dur hin jiran jechuun karaa mootummaatiin karaa caffeetiin murtaa'ee hin jiran hawaasumti akkasumatti tajaajilaa ture garuu tajaajilli sun quubsaan taane hawaasa keessatti waan ta'eef gaafa ragga'u immoo waan bu'aa buusuu qaba dhimma mana murtii aadaa waliin wal qabate san keessattis isin jirtu waan ta'eef erga labsamanii hojiirra oolan bu'aaleen isaan galmeessaa jiran maal faati akkamitti ibsamuu kan jedhu soo kaasne. Tole gaaffii bareedaadha. Almost caffeen Oromiyaa uumama isaatiin sirni kun ispeeshaalii mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu gara aangootti qabsoo uummata kanaatiin erga dhufirraa eegalee jechuudha. Uummanni kun qabsaa'ee keessayyuu uummanni keenya qabsoo isaatiin qabsaa'ee sirna kana hundeeffatee jira jechuudha. Wayita sirna kana hundeeffatutti bu'uurri sirna kanaa maali? Duudhaa fi eenyummaa keenya ganamaatti haa deebinu ejjennoo jedhu qabatee mootummaan fi paartiin badhaadhinaa mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu gara aangootti erga dhufeen booddeetti waggoottan jijjiiramaa dabarsine keessatti hojiiwwan gurguddaa aadaa eenyummaa seenaa safuu fi duudhaalee Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetamaa turaniiru jechuudha. Kanaan immoo sirnoonni hedduun uummata keenya keessatti beekamtii qaban dhageettii qaban uummanni keenya aadaaf duudhaa isaatti kaleessaatiin itti fayyadamaa kan ture garuu immoo
beekamtii seeraa kan hin qabne. Beekamtii seeraa kan hin qabne yommuu jennu jaarsummaan tureera. Sirna adda addaa keessatti jaarsummaan iddoo guddaa qaba, dhageettii guddaa qaba, safuu guddaa qaba, kabaja guddaa qaba. Sirna kana beekamtii kennee jira jechuudha caffeen Oromiyaa. Sirna kanaaf beekamtii yommuu kennu haqa waloo uummanni keenya haqasaa dhiyeenyatti akkaataatti mirkaneeffachuu danda'uuf jechuudha. Kana bu'uura godhatee mana murtii aadaa hundeesseef caffeen Oromiyaa. Gottan jijjiiramaa dabarsine keessatti seerota qulqullinaa fi gahumsa qabanii fi fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuu danda'an baasna jennee akka caffeetti hojiiwwan hojjetamaa turan keessaa tokko hojiin labsii mana murtii aadaa isa tokko jechuudha. Labsii kanaanis uummanni keenya fayyadamaa fi gammachuu guddaa kan irraa qabudha. Dinagdeedhaan gammadaadha. Haqasaa argachuudhaan gammadaadha. Misooma keessatti labsiin kun kan isa tajaajilu ta'uun gammadaadha. Dhimmoota adda addaa dhimmoota hawaasummaa furuu keessatti dhimmoota adda addaa keessatti labsiin mana murtii aadaa kun bu'aa olaanaa buuseera jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanatti yeroo daandii dheeraa deemuudhaan baasii guddaa baasuudhaan hojiiwwan adda addaa guyyaa guyyaan hojjetu uummanni keenya qeesaa keessatti dhiisee haqa isaa barbaacha daandii dheeraa deemee kan tajaajilamu san har'a karaa salphaa ta'een uummata isaa keessatti qeesaa keessatti wal tajaajilee haqa isaa deebifachuu danda'eera jechuudha. Kana qofa miti dhimmoonni haqa uummataa keessatti ragaa sobaa wal qabatee jiran illee mana murtii fuulduratti keessaayyuu mana murtii aadaa keessatti dhimmoonni kun aadaaf duudhaa kanaan iddoo kan hin qabne ta'uu isaaniiti jechuudha. Jijjiirama gurguddaa agarsiisaa kan jiru ta'uu isaati. So uummanni keenya naannoo kanatti fayyadamaa guddaa ta'ee jira. Misooma isaa qeesatti ganama yoo dhimma kana furate waaree booda misooma isaa irratti kan bobba'u jiruuf jireenya hawaasummaa isaa kan gaggeeffatu dinagdeedhaanis yommuu jennu daandii dheeraa kan deemu san karaa gabaabaa ta'een qeesaatti tajaajila argatee haqa isaa mirkaneeffatee hojii isaa kan hojjetu. So kallattii hundaa yommuu ilaallu uummanni keenya kanarraa fayyadamee fi gammachuu guddaa kanarraa qabu ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. Labsii tajaajila lammummaas fudhannee yommuu ilaallu hojiiwwan gurguddaa hojjetaman keessaati inni tokko labsii tajaajila lammummaati. Labsiin tajaajila lammummaa kaayyoon isaa uummanni keenya karaa qindaa'een tokkummaa isaa cimsatee ergama waloo qabnu akka naannootti akka sabaatti karaa galmaan gahuu dandeenyuun hojjechuudha galmisaa jechuudha. Kun immoo humna beekumsa leecalloo dhimmoota adda addaa ogummaa qabnu walitti qindeessinee karaa qindoomeen hojii misoomaa hojii uummataa hojjennee galmaan gahudha. Galmi kana immoo bakka karoorri mootummaa bajanni caffeen waggaa waggaadhaan labsu waan xiqqaan kun waa hunda Oromiyaa bal'oo kana keessatti hojii jijjiirama guddaa barbaadamu kan fedhii misoomaa uummanni keenya qabu wajjiniin karaa walgituun galmaan gahuu hin danda'u bajanni caffeen Oromiyaa labsu jechuudha. So karaa cross cutting issue karaa ta'eetan hojii tajaajila lammummaatiin bakka karoorri mootummaa bakka humni mootummaa qaqqabuu hin dandeenyetti hojii tajaajila lammummaatiin hojiiwwan kana hojjennee maaliif hin hojjennu yaadama jedhurraa kan ka'e labsiin kun beekamtii seeraa argatee hojiin tajaajila lammummaa akka karaa beekamtii seeraa qabuun akka gaggeeffamtu. Kanarraas immoo hojiiwwan hedduu ilaaluu dandeenya. Manneen barnootaa bu'uura boruu ilaaluu dandeenya. Hojiiwwan misooma sululaa wal qabatanii hojjetaman ilaaluu dandeenya. Hojiiwwan ashaaraa magariisaa hojjetaman ilaaluu dandeenya. Kana malees immoo hawaasni keenya keessoo isaatti kan wal tajaajilu hirmaannaa isaatiin hojiiwwan misoomaa walitti dhufee hojjechuudhaan bakka mootummaan dandeenyetti misooma adda addaa hojjechuudhaan immoo raajii adda addaa bakki inni itti hojjetu immoo jira jechuudha. Kun bu'aa labsii tajaajila lammummaatiin dhufedha jechuudha. Dhimmoonni akkas akkasii gama kanaan kan deebii argachaa mootummaan keenyas mootummaan naannoo Oromiyaas hojii karooraan qabateen cinaatti hirmaannaa uummataan deeggaree immoo hojii hojjetee milkaa'ina gurguddaa yerootti argamsiisaa jirudha jechuudha. Gama buusaa gonofaatiinis yommuu ilaallu buusaan gonofaas hojii aadaa fi duudhaa uummanni keenya kaleessa ittiin wal gargaaru yeroo rakkoo wal bira dhaabbatu yeroo taateen balaan uumamaas haa ta'u balaan tasaa isa qaqqabu kan ittiin waliif birmatu waliif hirphu dhimmoota akkanaarratti xiyyeeffannoo argatee hojii hojjetamu jechuudha. So buusaa gonofaatiinis waggoottan muraasa
erga labsiin kun hojiirra oole aadaaf duudhaa uummata kanaa keessaa kan bahedha labsiin kuni uummanni Oromoo kaleessa karaa beekamtii seeraa hin qabneen sirna mataasaa qabaatee ittiin wal tajaajilaa tureera. Caffeen Oromiyaa labsii buusaa gonofaa gaafa raggaasee fi akka hojiirra oolu taasisee irraa kaasee immoo uummanni keenya irratti cichee sirni kun kan kooti waan kun kan kooti jijjiiramni kun kan kooti jedhee bu'aawwan gurguddoo irraa argachaa kan jiruu fi itti tajaajilamaas kan jiru ta'uusaa kan irraa arginudha jechuudha. Ni hordoftu garuu ammoo fakkeenyaaf labsame akkuma amma nutti himtan kana bu'aaleen hedduun kan galmaanis jiru. Ni hordoftu erga bahee booda labsiiwwan kanas haa ta'u labsiiwwan kanneen biroo erga bahan booda ni hordoftu labsiiwwan kun dhugumatti lafa qabataniiru dhugumatti hojiirra oolaa jiru kan jedhu. Almost egaa Caffeen Oromiyaa seeratuma yookiin immoo seera baasa gaafa jedhamu dhimmoota sadii giddu gala godhatee seerota baasa jechuudha. Inni jalqaba seerota haaraa baasee hojiirra oolchuudha. Inni lammaffaan seera kanaan dura ture tajaajila irra ture fooyyessuudha. Kan sadaffaan seera tajaajila kennuu hin dandeenye haquudha jechuudha. Qoratee qorannoon deeggaree gaaffii fi fedhii uummata kanaa karaa giddu gala godhateen haquudha jechuudha. So dhimmoota kana jechuun seera haaraa baasuu kan jiru fooyyessuu kan tajaajila kennuu hin dandeenye immoo qoratee akka haqamu taasisuun hojii hordoffiif to'annoo seeraatiin wal qabatee gaggeeffamu oodiitii seeraatiin wal qabatee gaggeeffamudha. Kana yommuu jennu labsiiwwan sila kaasnes haa ta'u labsiiwwan biroo caffeen hanga ammaatti baasaa ture 100 fi 260 ol baasaa ture raawwiin isaanii maal fakkaata ummata keessatti akkamitti hojiirra oolaa jiru. Egaa hojiirra oolmaa seeraa hordofuu jechuun maal jechuudha? Seerri tokko erga caffeetiin ragga'ee hojiirra ooleen booddeetti akka hojiirra ooluuf mirkanaa'een booddeetti hojiirra oolmaasaa karaa koreewwan dhaabbiitiinis karaa caffee Oromiyaatiinis hordoffiin hojiirra oolmaasaa ni gaggeeffama jechuudha. Kana yommuu jennu hojiirra oolmaa seera tokko kan mirkaneessu labsiin haaraa bahe tokko dambiin labsii sana hojiirra oolchuudhaaf oolchuu dandeessisu bahuu dhiisuusaa hordofuudha jechuudha. Inni tokko jechuudha. Inni lammaffaan dambiin bahuu dhiisuusaa erga hordofeen booda ummata keessatti immoo tajaajila akkamii kennaa jira. Seeronni bahan seerri tokko fakkeenyaaf labsii mana murtii aadaa fudhachuu dandeenya. Ummata keessatti tajaajila akkamii kennaa jira. Ummanni irraa fayyadamaa ta'eera moo fayyadamaa hin taane? Qaawwii qabu maali? Jijjiiramni inni fide maali? Bu'aan inni ummata kanaaf buusaa jiru maali? Ilaalama hunda qabaatee jijjiirama fidaa jiraachuusaa ni hordofama jechuudha. So dhimmoota sadeen sila jenneerra giddu gala godhannee seerota bahan kan hordofnuu fi raawwii isaanii hojiirra oolmaa isaanii kan madaallu ta'a jechuudha. Osoo leensuun gaaffii keetti osoo hin ce'in caffeeni waan ofirratti labsi ta'uu baattus garuu waan seera ofirratti baasee jira amma jalqaba foddaa televezyiinaanis kan daawwachaa jiru. Miseensi caffee kamuu uffata aadaatiin faayamee seenuu qabu uffachuu qaba kan jedhu bara jijjiiramaa ta'e ofirrattis waan seera tumees waan qabu isa kaasuufini gaaffii keetti fudandeessa. Hedduu bareeda waan ta'eef osoo hin hawwataadha namatti tola daagam kan kaaste keessumaa egaa caffeen akkuma seenuyyuu kaastan seera ni baasaa seera ba'ee sana immoo raawwachiisuu wajjin wal qabatee bajata hojiidhaaf ramadame haala kamiin hojiirra oolaa jira kan jedhu egaa tunii to'ataa ni hordofa hojiiwwan bal'aadha kan inni hojjetu kanaa wajjin wal qabatee egaa hordoffiif to'annoo wajjin wal qabatee kan bara darbeerra wanti fooyya'ee jira laata bara kana. Egaa hojiin mootummaa ijaarraa sirna ijaarraa mootummaa cimaa uummata fuulduratti fudhatama qabu ijaarra gaafa jennu walta'iinsi qaamolee mootummaa sadeenii sirna cimaa ijaaraa jirruu fi mootummaa cimaa ijaaraa jirruuf utubaadha jennee fudhanna nuti akka caffeetti jechuudha. Kana yeroo jennu qaamoleen mootummaa sadiitu jiru. Kaayyoon qaamoleen mootummaa sadeen kun qaamni raawwachiistuun qaamni seera baastuun qaamni raawwachiistuun qaamni seera hiiktuun hundaa'anii fi naannee galmi isaanii dantaa saba kanaa dantaa uummata naannichaa mirkaneessuudha. Kana hamma ta'etti hojiin hordoffiif to'annoo gaggeessinus yeroo gara yerootti jijjiirama qabaachaa akkaataa fedhiin uummata keenyaa irra gaheen akkaataa ilaalamni uummata keenyaa mootummaan keenya irra qaqqabee jiruun
guddinniif jijjiiramni jiru sadarkaa irra qaqqabeen karaa wal madaaluun hordoffiif to'annoon gaggeessinus bifa kana fakkeenya hordoffiif to'annoo idileen gaggeessinuun cinaatti hordoffiif to'annoo tasaa kan ni gaggeessa caffeen karaa koreewwan dhaabbii isaa bakkeewwan ilaalamuu qabu jedhamee ilaalamee adda bahee fi kallattiin irratti kennamu adda baasuudhaan dhimmoota komii uummataa yaada uummataa eeruu uummataa giddu gala godhatee hordoffiif to'annoo tasaa ni taasisa jechuudha. Piroojeektiiwwan misoomaa ta'uu danda'a, kenna tajaajilaa irratti ta'uu danda'a, dhimmoota adda addaa irratti dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota dinagdeedhaan wal qabatanii dhimmoota gaggeeffaman irratti hordoffiif to'annoo tasaa ni taasifna. Bara kana fakkeenyaaf haala waliigalaa jijjiirama bara haaraatiin wal qabatee hordoffiif to'annoo tasaa tokko gaggeessee jira jechuudha koreewwan. Kun adda jechuudha. Dhimmoota akkasiis immoo gaggeessuudhaan kan furmaata kan itti fiduu fi kana malees immoo hordoffiif to'annoon keenya jijjiirama akka fidu gaafa barbaadamu hojiin hojjetamu wanti koreewwan dhaabbiin qindaa'ee adda bahee sadarkaa uummataatti gaaffiin uummataaf yaadni uummataaf waan qabatamaa lafarra jiru erga ilaalameen booddeetti qaamoleen mootummaa sadeen bakka walitti dhufanitti ilaalamee manni kana kaasaa hojiin qabatamaa lafarra jiru kana milkaa'inni keenya kana hanqinaaleen keenya kana dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan immoo kana jedhamee bakka hoggansi qaamolee mootummaa sadeen jiranitti ni madaalama jechuudha. Dhimmoonni akkasii dabalataan hojiiwwan hojjetamaa deemaa turanii fi jiranidha jechuudha. Deeqaa qabnu keessatti tibban yaa'iin gaggeeffama caffeen jechuudha. Iftaan gaafa sanbataaf dilbata. Kanaaf yaa'ii kanarratti wanti addatti eegamnu jira kan jedhu gaaffii xumura osoo taasifne. Gabaabsinee akkaasu. Egaa yaa'iin caffee bu'uura seeraatiin akkaataa ibsamee jiruun caffeen Oromiyaa waggaatti yeroo 2 yookiin 3 yaa'ii idilee isaanii gaggeessa kan jedhu seeraan tumamee jira. Kana giddugala godhatee yaa'iin idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaa guraandhala 2 fi 3 ifaan kan gaggeeffamu. Guraandhala amajjii 30 fi guraandhala 1 ammoo dokumentoota yaa'ichaaf dhiyaatan irratti mariin kan gaggeeffamu yommuu ta'u haaluma kanaan dura tureen walakkaa waggaatti gabaasni qaama raawwachiisaa dhiyaatee irratti ni mari'atama. Gabaasa qaama raawwachiiftuu kabajamoo pirezidaantiitiin dhiyaatu keessattis dhimmoonni hawaasummaa dhimmoonni dinagdee hojiiwwan karoora xiiqii marsaa lammaffaatiin hojjetamaa turan ji'oottan 6 darban keessatti milkaa'inoonni jiranii fi dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan maali kan jedhamu karaa kabajamaa miseensota caffeetiin yaa'ii kanaan ilaalamee mari'atamee murtiin kan irratti kennamu ta'a jedhamee eegamaa jechuudha. Haa ta'u. Deeqaa qabnu keessatti osoo nu ga'e bareeda. Waajjira caffee Oromiyaatti Daayireektara dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa odeeffannoo obbo Cimdeessaa Walduu istiidiyootti argamuudhaan kallattiidhaan marii bareedaa waan nuliin taasisaniif amma sirra deebee maqaa hordoftootaaf daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa. Isinis guddaa galatoomaa daagimii fileensaan asitti nu affeertanii turtiin wajjin taasisuuf keessaniif dhimmoota caffee irrattis waan gabaabaa yaada walii kaasuu keenyaaf guddaa isin galateeffannaa. Horaa bulaa. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf kallattiidhaan dhiyeessine kana fakkaata. Nuliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Qophiileen keenya warraaf garuu itti fufu turtii gaarii.